akkasii ani nama durba ta'uu kenna dabaafachuu barbaade jedhee. Namni kamiyyuu eessas jiraatu hanga qabeenyaa kamiis qabaatu sadarkaa beekumsaa kamirrayyuu jiraachuuf waan barbaadeef fedhii argachuuf bu'aa bahii uumaan nuuf kennite darbuun dirqamadha kan hin jedheef wanti nuti of keessatti gaafan yookaan fedhii agarsiisnu akka barbaannu dubbannee qofaaf kan argannu himni faallaasaa garuu sochiif tattaaffii dhamaatii kallattii garaagaraan fiiguun nurraa eegama. Keessummaan keenya har'aas seenaa jaalalaa hiriyaa isaa jalqaba shamarree onnee isaa boojite bifa akkamiin akkaataan inni targateef murtoo hiriyaan isaa fudhate maal akka ture kaasuun nuuf jalqaba. Ani seenaa jaalalaa keessatti kan hin beeku mucaa as naqamte kana barsiisaa ta'ee nama shaambuutiin dhalata nama shaambuuti. Mucaa kana ammuma argee ammuma jaallate tokko amala ishee irratti lammaffaan akkaataa itti namatti dhufeenya ishee yookaan nama wajjin walii galtee isheen qabdu sana yookaan isin namaaf jaalala isheen namaaf qabdu sana hubatee kana argee itti gammadee kana wajjin bultii ijaarrachuutu anarra jira jedhee itti amanee mucaa kana ofitti butuu jalqabe. Hanga fedhe namni walitti siqu wal jaallatu garaagarummaan dirqamadha. Ta'us garuu namni kamiyyuu jaalala dhugaan hanga booji'amutti yoo qaqqabe garaagarummaan hanga hin qabaatu ulfaatinas ta'ee danqaa hin qabaatu. Jaalala dhugaatti seenuun wal jaallachuuf wal malee ilaaluun kan biraa dhaga'uu dhiisuun ni mul'atu. Kanaaf ture akka taajjabaan keenya himutti hiriyaan isaa shamarree ijaan argee miilluu qofaan jaallate argachuuf hedduu dhama'uun dirqamatti ta'e boodarras shamarree hiriyaan taajjabaa keenya jaallate dhamaatiif yaada isaa ilaaluun booji'amaa fi deemuu jaalala isaas gara simachuutti deemuu jalqabu taajjabaan keenya hima. Mucaan kuni ergaa kanaan booda inni yaada isaa yookaanis yaada isheedhaaf yaada of keessaa qabu isheedhaaf dhiyeesse. Isaan booda ergaa dhiyeessee fi booda yeroo duraatii fi lakki ati hiriyaa komiti ani hiriyaa tokkoon qabaatteen rakkinan qabu ani deemsa kee labaabasii kee yookaanis hojii kee argeen akkaataa itti walitti dhufeenya namaa wajjin walitti qabdu argeen bultoo kootiif hin taati jedhee yaada kana siif dhiyeesseedhe. Innaan kanaan booda maalummaa koo amantee bultii wajjin ijaarrannaan jetta. Ati nama barnoota lafa fageenya irra deemeedha yookaan hojiidhaan ramadamee immoo nama biddoo biraa tureedha. Amma kana keessatti maal koo amantee anaani na jaallachuu dandeessee jette. Garaagarummaa umuriitu jira isa caala. Inni umurii waggaa 10 dursa. Isheen kanaan booda gaafa dhiyeesseedhu maal jedhee nama anaan olii taasisuu danda'a. Umurii kun olii ani qixa kee ta'uu hin danda'u itti isheen. Innaan kanaan booda waliin deemne. Itti inni jaalala isaatti jabeessa namootatti naquu jalqabe jechuudha. Otuu kana jiru mucaa booji'achuu jalqabe. Egaa ofitti madaksuu jalqabeen booda mucaan sun jaalala barsiisa sanaatiin qabamte jechuudha. Ta'us garuu hiriyaan taajjabaa keenya jaalala shamarree jaallate dhamaatii yeroo baay'ee boodarras eeyyamamummaa ishee kenniteetiif akkasumatteen kan himees taajjabaan keenya boodarra garuu hiriyaan taajjabaa keenya shamarree jaallateef yaadni inni qabu dhamaatiif deddeebii gaaffii jaalalaa isheef dhiyeessaa ture xiiqiin akka guutamu waan isa taasiseef jaalala dhugaa isa keessatti waan hin turreef shamarree jaallate bakka jireenya isaa kutaa kireeffateetti waameen. Ta'us garuu shamarreen inni jaallate yaadaaf wanta isheerra ga'uu danda'u tilmaamuun gaaffii isaa osoo hin fudhatiin haftee deebii ishees akkasitti hima. Taajjabaan keenya otuutti mormitu jaalalli isaa dhufee ishee dhaale. Boori ani barsiisa maqaa guddaa qaba waan ta'eef ani heerumuun koo haadha manaa barsiisa naan jedhu miti kan jedhutu itti dhaga'ame jechuun sadarkaa barnoota sana ilaaltee itti gammadde jechuudha. Akka taajjabaan keenya nutti himutti hiriyaan isaa dursa jaalala eenyummaa fi amala ishee shamarree argii jaallate waan isa deddeebisteef jaalalaaf bakka isheef kenne dhawwateeni innis irra deddeebii waan dhama'eef kiyyoonni qopheesseef keessa seenuu diduun ishee caalmaatti irra deebiin akka jaallatuun taasise. Jaalala dhugaanis akka booji'amu akka isa godhee hima taajjabaan keenya. Jaalala dhugaan akka jaallatuuf isa kakaasuun kan himu taajjabaan keenya gaaffii shamarree inni jaallate gaaffii gaa'elaa waan tureef gaaffii ishee akka guutu taasisuu hima.
erga kanaan booda tola jetteeni booda walitti siquu jalqaban. Erga walitti siquu jalqabaniin booda ani si ilaaluun qaba yookaan ani nama durba ta'uu keenya adda baafachuu barbaade jedhee mana isaatti waamacha yookiis kosaatti waama. Isaan booda mucaan kun hin datte. Gaafa isheen dattu mucaan kun maal goote? Tenshinii yookaan yaadanni keessa jiru argatte namni kuni aanaan na balleesse nama ganna godhee bakkeetti waan na dhiisuufi angara kiiskoo nama kanaa hin daqottee mormite itti mormite jechuudha. Hin didde. Garuu jaalalli isaa maal ta'eera? Itti jabeessanii inni barsiisan sun. Ilaa ani jaalalli biraa hin uummadhu na baasuu baattus mucaama kana kaadhimachuuf fudhadheen biyya bahee biyya abbaa koo fudhadhee galaa. Innaa kanaan booda isheen maal argatte deemsa keessa dubbannaa isaa yookaas yaada isaa argatte jechuudha. Wanta inni amma gochuuf jedhuufi wanta inni fuula duratti gochuuf jedhu maal goote? Inni ilaalte jechuudha. Hin madaalte barsiisa san. Gaafa madaalte jettu inni kaayyoof karoora isaa maaloodha? Akka jaalala jalqabaati. Akka jaalala jalqaba isa isheedhaaf dhiyeessetti inni mucaan sun sababa fuula qabduu fi mucaa kana miidhee yeroof itti fayyadame mucaa kana karaatti hambisuuf ture. Isheen garuu hiriyoota baay'ee qabdi. Hiriyoonni ishee baay'een maal ta'an gorsa dhaga'uu dhiisanii akka argan hakiimittis barsiisaattis hojjetaa mootummaa naggaadee kan ta'anitti siqanii kan bakkeetti hafanii kan qoraan laga dhaqanii qoraan cabsanii gurguran baay'ee isaanii argiteetu kana ilaalte an kana keessa galuu koorra ani durbummaa koo qabadhee du'uu naa wayyaa kan jedhu murteeffatte ishee. Innan kanaan booda namtichi barsiisan jaallate kuni amma kana keessatti hin dhimnen. Baqa murteeffate jechuudha. Na baastus na baasuu baattus mucaa kana wajjin du'uun qaba. Innan kanaan booda jaalala kana itti fufan. Ergaa itti fufanii jedhaniin booda hin deemame wayyaa bituufi barbaade hin keessumsiifne isheen. Birritti kennuu barbaade hin keessumsiifne. Maal barbaadde isheen? Bultoo boriitiif adeemaarti. Inni maal gochuu barbaade? Birrii angoomsuuf ture. Ani otuun mana hin dhaabbatiin hiriyaa koo harkaa qarshii hin fudhu kan jedhu murteeffatte isheen. Murtoo inni lammaffaan otuun hiriyaa koo dhaqee gaa'ila koo wajjin xumuree maatii isaa maatiin koo walitti otuun dhufin hiriyaa koo kan harkaa saantima fuudhee hiriyaa koo kana ittiin boru saantima kanaan naga'oomsurra hambirreenis uffataanis hin goonfam kabajaanii ani mana abbaa keetii ol finaan dhufee achumatti bor kabajamaa akka nafu dhalli koollee gammadaa akka haftu atillee akka gammadaa haftu maatiin kee akka gammadaa hafaniifi anaan ammumallee na fudhu sokki malee anaaf ati kiiskoo gallee haasawnuuf hin tamacha'utti. Jaalala bu'aa ba'iin guutame yaada waliif faallaa osoo deemanii mo'annaa shamarree hiriyaan taajjabaa keenya jaallateen gara bultootti kan seenan hiriyoonni taajjabaa keenyaa boodarra garuu oduu fi jettee namoota isaan gidduu seenuun jaalala bu'aa ba'iif qorumsaan dhufe firii tokko argamsiise diiguu hima taajjabaan keenya. Ergaa bultoo uummatanii booda jettee gidduu galee jechuudha. Bultoo uummatan kana keessatti achittis kabajamtee mana maatii isheetti dhuftee kabajamteetu mucaan kun. Inni dhufee maatii ishee uwwiseera jechuudha. Achis maatii isaa uwwiseera jechuudha. Firoottanii gurbaa isheettis gammadanii isattis gammadaniiru jechuudha. Banii gurbaa baganii ilma koo itti dadhabee barsiifadhee itti gamboqote. Isaan booda namoonni dargaggoonni kallattii garaagaraan jiran yookaan shamarran jiran ergaa abaluuf abaluuti. Nuyi galma keenya ga'uudhaan maal gochuu qabna? Gara kuteessa ta'uu qabna kan jedhan barnoota isaaniitti jajjabaachuu jalqabanii warri kaleessa dheengaddallee haala namatti hin tolle yookaan haala nama hin gammachiifne deddeebi'aa turanii haala sana keessa deebi'aniitu jarreettan sana fakkeenya fudhatanii karoora isaanii qajeelfatanii jechuudha. Otuu kanaan jiranii jarreettan kana lamaan gidduu jettee galee jechuudha. Mucaan maal qabdiin jedhee fuula qabdi. Mucaan fuula qabdu kana hiriyoonni isaa jiru miiga kan akka isaa barsiisan walga'ii deemuun jira miindaa fudhachuun jiramni isheen abaluu wajjin wal barte kan jedhu oduu isatti himan. Inni immoo oduu sana dhagee ishee maal godha galee dhugaatii duriin dhunne dhugee ishee mataa babbaqasuu jalqabe. Otuu kanaan reebuu otuu tumuu dhala tokko argatan. Maaltu isaaniin walitti buuse jette maal godha warra kaleessa dheengadda kabajamanii ulfaatanii mana isaanii diigee jireenya isaanii diigee jechuudha. Jetteetu anaaf isa gargar baasee nama har'aatiyyuu garaa naan kutan. Isanni oduu bakkee dhagee dhugee galee mataa koo babbaqasee iddoo madaa koo sitti agarsiisuu hin danda'anaan jette. Har'a mucaa koo obbiratti fudheen guddifachaa jira jetteen diigamee jetteen diigame malee kabajaaf ulfinaan.
inni yaaleera ishee garaa kutate jechuudha waan isheen hin gootetti egaa jedhamee rukuttaadhaan dhiitichaan ergaa miidhamte isatti deemuun barbaanne isheen ilma kutatti ana iddoo duwwaatu anani iddoo duwwaan nagaa kanaan si'achiin deemu waa'ee isaas dhagaa'uun barbaadu qorichaan of galaafadha kan jedhu murtoo akkasii keewwatteerti jechuudha gargar ba'anii hafanii isheen yeroo namni biraan dhaqee jaalalaaf ishee gaafatu anjiiran qaba keessan galu kan jedhu murtoo akkasiin jirti ammarraa magaalaa Naqamtee keessatti hojii dhuunfaa argattee hojjechaa jirti jechuudha namtichi inni suni abbaan manaa suni achumatti shaambuu jira achumatti hojii isaa barsiisummaa isaatti fufee jira ammarraatti gaala isaa dhaabbatee jira jechuudha. Shamarri hiriyaan taajjabaa keenya jaallate bultoo ishee akka hin diigamneef hedduudha ma'uu kan himu taajjabaan keenya hiriyaan isaa hamii fi oduu namootaan jeeqame bultoo isaa diigeera eeyyeen jaalalli dhugaa yoomiyyuu mo'aadha namni jalqaba dhugaa irratti hundaa'ee eenyummaa waliin bariin bultoo dhaabuun carraan isaa diigamuu hin darbu sababni isaas namni walii hin galle hin tura malee wal bira hin dhaabatu fedhii fooniif yeroof qofa gara walitti dhufeenyaatti seenuun jireenya ofii balleessuurraa addan ba'u of addeessuuf eenyummaa ofii balleessuudha keessumaa ijoollee shamarraniif kaayyoof galma kaa'atan osoo hin qaqqabiin darbees hawaasaaf maatii biratti akka jibbaman eenyummaa gadheessaa akka qabaatan ni taasisa kanaaf yoomiyyuu jaalalatti seenuun dura gama lamaaniin jaalalli wal qixa jiraachuuf wal jaallachuun wal kabajuu dursa waliif kennuuf amanamummaan jiraachuun baruun dirqamadha namni biroo bultoo uummateef itti seenuun gaaffii jaalalaa nu gaafateef nu dhiyaateef simachuun nurraan eegamuun jedha waan nu dhiyaate adda baasuun dirqamadha booda bultootti seenanii yaadaaf maatii ofii firoo ofii bittinsanii keessaa ba'uu waan dhufuufi maatii gaarii bultoo gaarii uummachuufis eenyummaa sirrii jaalala dhugaa fi amanamummaa wal kabajuu dursa waliif kennu wal dhaga'uu jaalala gidduuf walitti dhufeenya gidduutti dursa dagaaguun qabaan jira ta'uu baannaan garuu diigamuun bultoof diigamuun eenyummaa ofii ittaanii waan diigam bittee na fidde malaala jaalalli kee lafee koo addee gubee waxala halkan halkanii